mega interview orang tanah terati as debi wan dagese figarte wan ini langkah mantan ra haso irra jaada ke tokko haga tokko cakasee jira dhiyeessee tasatii si wajji waan cakasee ati dhaabnaa nama dhaabse jala deemne. Maal akka jedhu ati amma waan inni san gaafanne waan gaazexeessaan hin gaafanne haasawaa jetteet yaadi kan kee. So san qofaa miti wanni inni gartee haasawaa jiru haasawni isaa guutumatti gartee Itoophiyaa sistema gartee Itoophiyaadhaatii fi Itoophiyaa gartee warra Oromoota Itoophiyaa gartee keessatti qooda qabu sanirraa haasoo jira malee qabsoo Oromoodhaatii miti. Inni wanni haasawaa jiru keessatti irra guddoon takka qabsoo Oromoodhaati qabsoo Itoophiyaadhaa godhu jira. Okay? San dogoggora guddaadha qabsoo Oromoo keessatti. Akkasii sii galeeti ati akkatti fahamte akkasii namichi afaan Oromootiin dubbachaa jira amma ani akkan irraa hubadhe. Itoophiyaatti tunuu nu hiidha. Itoophiyaa wanni jedhan hin jirtuudha igiroorii godhan guutumatti jechuudha. Itoophiyaan tunuu nu hiidha. Bakki keessa hin jirre hin jiruudha. Sanaanis hin dinne bar. Itoophiyaan tuni nu hii anis hin dinne bar. Okay? Anis hin dinne bar. Kana namni didu hin jiru. Itoophiyaan nu hii namni didu hin jiru. Sanii miti bar. Inni wanni inni jechaa jiru Baalchaa Abbaa Nabsootii fi Goobanaa Daacceetii fi warri gartee mootummaa Itoophiyaa keessatti qooda jajjabaa qabu ilmaan Oromoodhaa san. Okay? Oromoodhaaf qabsaawanii jechaa jira. Saniif gartee isaan kana hunda maqaa dhahee nuuf faarsaa jira. Qubee abaloobaluutu eegale. Abaloobaluutu gartee afaan Oromootiin barsiifamuu qaba jedhee dubbachaa jira. Kun hundinuu Oromoodhaa jedheeti gartee maqaa dhahuu jira. Kana Oromoon wallaaltee hin jirtu. Garuu immoo Oromoodhaa fi miti isaan qabsaawan. Wanni isaan qabsaawan sistemaaf qabsaawan. Okay? Kuni seenaa gartee qabsoo Oromoo keessatti illee akka dogoggoran taane. Leenca koolaali ati amma politikaan wanni warra talattanu sanii aktivistii warra talattanu sanii warra akka Feesal Alawii fa'aa Oromooti ati amma warra kan Faranjii illee kan Oromoo kan caalaa waan beeku maaliif atiin ija ati itti ilaaltee jira bakka inni itti ilaalee jira. Inni kan jedhee huuma Itoophiyaa sanuu keenyaa jedhanii uummanni Itoophiyaa jedhamu sun hin jiruudha. Sigale amma habashoonnis keenyaa suni Aksum keessatti harkanii qabnaa akkaataan itti fayyadama isaatii fi amma namni kun Itoophiyaa bulchaa dirqitti macaa fi tulamni adda bilisummaa Oromoo maniin woboon jaalala daawwiti fa'aan maalloo akka kanaan duraa jedhan suni xiqqoo tokko nama rakkisa Itoophiyaas bushaati. Daaktar Abiy amata 8 duraas haasawaa kana haasawee ture. Okay? Oromoon ilaa gartee Eertiraa hunda ilaa hanqa gartee Ugaandaa keessa jirti ilaa hanqa Seentiraal Afrikaa keessa jirti jee kan hunda haasawaa jira. Inumaatu jee yeroo takka gaafa gartee imala biyyoottan Afrikaa kana keessa deeme. Angaawonni biraa gartee warri gartee angaawonni gartee biyyoottan Afrikaa biraatu akka gartee ifi isaaniitiif Oromoo ta'an hunda natti himanii turanii jedheeti dubbachaa ture. Haasoo san gartee warri yaadattan mana keessa yoo jiraattan jira takkaa hin jenne naan jedheera. Amma gartee wanni sila gaazexeessitiinis gartee laala rakkoon takka karaa gaazexeessaatiinis ni jirti. Rakkoon takka immoo Abiy yeroo arraan tanaatti wanni inni gartee seenaa Itoophiyaadhaa uummata keenya irratti gartee as dhiibuuf takka illee nu hin jirtu. Dhugaa ummanni keenya bar ummanni Oromoodhaa gaafa duriis Amaarratti lolan banne beeka. Itoophiyaa guutuurratti lolan banne isaan sistema irratti lola banan. Okay? Sistema sana gartee sistema kana jijjiiruu irratti. Sistemni kuni nun beeku akka Oromootti nu laalu akka sabaatti nu laalu mirga keenya eegaan jiru lafa teenya nurraa fudhateeti numa kana lafa tanarratti gabroomsaa jira ja'aniiti qabsoo eegalan. Qabsoon duraasani. Okay? Mirga isaanii eegsisuu amma waan takka si gaafadhu leenca kiyya. Daa'imni sirraatiin gabaabsa namaaf carraa kenninaatiif.
Amma jecha abiyyi suni ana biratti akkasuma jedhame haasama itti gaafatamaan biyya tokko xaqalaa ministeeriin biyya tokko akkuma inni jedhu san jedhee haasoo qaba uummata Itoophiyaatu jala keessatti afaan Amaaraatiin torojjamuu jiranii agarteeraatti. Amaaronni guutuu nama sanarra wal fixaa jiranii sirriidha. Lakki wanti nu miidiyummaa nu afaan Amaaraatiin barreessaa ture yoo gartee ilaalte. Waan santu jira waan dhokataa mitiin isin jechuu kooti. Bakka akkasii sanarratti sarbu jechuu qaba jedhee ani akka kiyyaatti akkasitti namane. Garuu wanni nama ajaa'ibu kun yaada kiyya. Arraas akkasuma itti yaadda. Yaada kiyyaani ani amma Laallibalaa inni jedhe sunis Gondar jedhe sunis akka Mallas Zeenaawii fa'aa nuti bakaafaa fi jinni jedhanii haga bareentoo lafti kuni yoo bal'ifanneetuma amma isaan shaashamanneen duudiin keenya asallaan keenya iyyuu jiranii nutis hanga san harka laannee abiyyee gaagana nu tuqe irra deeggarree hududuuma harkifannee hagattuma ishuma finfinnee tanahuu dhabneerra manni nu mormuu jiraati wanni inni jedhu sun ana biratti fudhatama qaba. Garuu wanni ani jedhu Oromoon haala badaa qabna. Mootummaa wayyaanee isa kan kuffisanii shakkii tokko malee jechuudha Oromootu kuffisa. Ofii kuffifnee garuu warri waan san bakka bu'aa ta'anii kan isin mootii qabna hin deebisu itti gaafatamoonni keenya Johaar faan itti gaafatama haa goonuuti. Johaar faan Lammaffaan Abiyyi Mitimaa Taasaatti walumaa gala qeeroon keenya hoggantoonni qeeroodha. Gaafa wayyaanee ariine gaafa Abiyyi aangoorra bahe nuti maal kan hojjenne maal hojjechuu qabna turre misteekiin nuti dalagne maali? Ani akka kiyyatti bakki wanni ani arge sabboontoota balleessuu fi opiidiyoo aangoomsuu irratti namuu irra walii gale jechuudha. Walgahii Daawud Ibsaatti arrabsame sana agartaniirtan akka waan yakkamaa tokkotti addi bilisummaa Oromoo akka waan yakkamaa tokkotti godhamee wanni sun as ka'ee namni abaa Oromoo jibbee jechuudha. Abaa yeroo jibbine abaa sana yeroo ajjeefnee miilaan lafarratti shukkuumne ofii waamne jechuudha. Ofii shukkuumnee raanneen boodatti madoo keenyallee warra hiriira baheessan nama madaawee nama rakkatellee hin tu'anne aangoo dhumarratti bobbaane jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Aangoo sana qabuu wal morkine immoo. Nama hedduun eeggachuu jira. Yaada kana itti fufna gartee. Asumarratti silaa fayyadudha. Misteekii goone bakka sanii Abiyyi badii takka hin qabu. Ani yaadisaa sun naa ta'eera jira. Asirratti goolame jechuudha. Hayyee galata. Itti aansuudhaan maame jirtaa? Maame. Jira jamsari assalamu alaikum. Haasoo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Haasoo arraan tanaa qofa irratti gartee xiyyeeffadhu waan gartee tabiraatti dhiifna. Haasoo gartee Abiyyi arraan tanaa qofa irratti haa xiyyeeffannu yaada keenya. Hayyee. Hayyee. Asirratti maan gadi garaa biyyi tanaan jina malee waa takka adda isin baasee hoggaan laalu manni abbaa ilmaaniiti. Itoophiyaa wanni jiru Oromoo qofa keessaa baasee yoo dubbatee jajjabeesse itti dhagahama abbaa fedhe sokkuma keenya kan maduraa sanii jechuudha. Lammaffaan gaafii waan inni haaseerraa hanga lafa keenya irratti abbaa taanuu injifannoo gonfanneen jedhamnuu je kana jabaannee tunu yoo tana godhuu baanne sanaan tajanuu baddiyye. Tasadaffaadhaa kasaanii qabataniiti kan keenya waloo jechuu barbaadanii jarri kun hangaarraa adda baasee beekaa waloo jechuun ulfaatti maasii akkuma keessatti haasoo barbaadasii galu. Amma lamaan kanaan keessaa qabadhe an haasawaa isaa keessaa jechuudha. Taan ammoo irra dibaa godhee naasoo inni gaafii silaa barbaadamtu inni isin gaafatamne irraan gammanne bakka taanitti jecha ijoo nan qabadhe lamaanuma lamaan kana garuu gaan jalatti cilaale xiqqashoo irraa abdiin qaba yaada. Dhugaa. Galatoom yaada babbareedaa dhiyeessite anis gartee yaadaati jechaa jirtu kana harkeetiin jira dhaggeetiin jira san gartee itti walii gal hedduuta galatoom. Itti aansuudhaan Mu'aaz Aliyyii jirta? Oye jira James, assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kam nagaa jirtu alhamdulillah. Bagi yaadanii yeroo yaada kiyya gabaabsee ibsadhu haasawni Dr. Abiyyi ammaan tana haasa'ee fi waggaa 8 dura namni dhageeffate walitti tokkuma garaagarummaan qabu. Galatoom. Akkaan ilaalcha isaa keessa laalee arkutti inni warra qabsaa'ota Oromoo ka gara Oromoo goranii sirnarra gaafa duraa sirna isaan cunqursarra qabsaawaa turan san hunda akka gantootaa godhee haase.
warra qabsoo Oromoo kana ganee sirna sanirratti tumse warra Minilik fa'aa tumse warra Kaan tumse kan akka goototaa godheeti haasa'u jira. Kun ammoo yaada dogongora guddaa qabu. Ammaan wannin isa keessatti arke interview warraa keessatti seenaan gootota Oromoo warri duraan sirna alagaa kuffisuudhaaf qabsaawaa ture akka jaarraa abbaa gadaa warri gurguddoon dabresan hundi akka waan gantootaa tokko garte yaada akkasii tokkoon nan mul'ata yeroo haasoo isaarraa jechuudha. Kanaafuu haasawni isaa ammaatii fi waggaa 8 duraa tokkuma waan takka afaaniin jechuu fi hojiin garsiisuun garaagarummaa qabdi. Ammaan tana gaafiin Oromoo akkasii tun akkanaata deebiti tajaaja'amu wanni deebi'ee takkallee nuun jirtu. Afaaniin silaa'uun ja'ama hojiin. Inni waa hunda harkaa qabaa bar hojiin godhuu ni danda'a. Hawaasuma kana ofirraa qabbaneessee yeroodhaaf ajandaa uumee fi jala hiriirsuuf yoonii fi taate malee amma waggaa 8 akkanaatis haasawa kanuma haasawa inni haasawu tokkollee hin jiru. Kanaafuu asumarratti isin irraa gabaabsaa galatooma. Galatoomii. Abbaa roobaa jirta? Jira obbo akkam jirtu? Jirra kun akkam jirtaati? Nagaa jirra galata rabbii ujikee jirallee ammoo waan abiyyiin har'aa dubbate dhagaa ture ujuun keessatti qabxiin qabadhee qabxii lama tokko gaazexessaan yabilisoomneedhe gaafate kaallee Oromoo waan barbaadde yaa argatteedha. Fakkeenyaaf Oromoo wanni isiin qabsoofteef laargatte fakkeenyaaf atiin sun guutumatti because afaan Oromoo afaan federaalaa hin taane waan hedduu jira gartee sungul dhawataan guddoo guliin deemne na fakkaata kan hubadheetti hojikee jirallee adoo waan kan lamaanii atillee moorirra baate dansana fakkaate horii bulii deeban. Tole hedduu galatoom. Jaabir jirta? Jaabir mana keessa jirta? Neetworkii keelaalii neetworkii keessirreessi yoo kana dhageessu taate. Jaabir carraa xumuraati. Okay. Bakka alchana dhageessaa? Bakka alcha jirta mana keessa? Jira. Yaaddu? Galatoom. Naa kennitan fursaa dubbachuun fedha. Waa'ee biyyeetii fi waa'ee biyya keenyaa irraa haasa'uu jirtan na fakkaatee sutufaan irra dhufe. Abiyyi bakka lama jira. Takka afaan tolfachuu jira. Takka biyya hamma lafa qubattu eeguu jira. Waan isaa siyaasaa isaa namni irra gahuu dadhabee mee falchiisa namni Oromoodha. Gameessi Oromoo, hayyuun Oromoo. Namni beekamaa waa beektan maatama Abiyyi kanaahu akkamit jira kana walii fireerra ooshaa inni akkamii nuu ibsame baay'ee rakkanne adeemsa hedduu keessa hulluunee dhufne amata 40 keessa jira qabsoo tana keessa waa'ee isaan nuu galuu didee mee Abiyyiin odoo lafa qubatee lafti harka jiraattee waa hundumaa ofiitii xumuruu danda'e walloon akkamit jirti walloo ani eenyu jechaa wallaale amma ammaatti laftitti yaahoo nama kiyya Abiyyiin kiyya jechuuf walloomti mee ani gabaabumatti ani eenyu jechaa wallaale ani eenyuun tuni eessa deemti booda mee baay'ee wal gaafadha hayyuun Oromoodha waan nu keessatti hafee jira waan nurraa hafee jira mee wal gaafadha lafa tana wal gaafadha Abiyyi waan Abiyyiin dubbate cufa ho'aa gaarii ho'aa badaa jennee murree xumuruu hin dandeenyu wal affaa deebi'amee wal gaafadha waan ta'e mee nu beeksisa baay'ee hawwine nu galuu didde maraamartoo keessa jirra. Tole. Hedduu galatoomii seentee gartee yaada kana nu yaadachiisuun maaliif dhugatti qabsoo Oromoo keessatti nama hedduutu waa'ee walloo irraanfatee jira. Garuu gartee alagaan hogguu lafuma Oromoo irratti walloltus wanni gartee ammaan tana naannoon Amaaraatii fi warri Tigireedhaa itti wallolaa jiran takka lafa Oromoodhaatii fi uummata Oromoodhaati. Kuni gartee waan namayyuu gartee quba qabu takka ammaasis hubachuu qabu takka paartiileenis irraa haasa'uu qabdu takka galatoomiin siin jaa bakka
bakka walloo sanaa obsi dhaquu ana fi budak obsi ana tanarratti yaada kee geessuu barbaadda ana yaada keetti iddoo barbaadda tanarratti tanarratti waan namaaf hin galle tokko ayyee afuufaa madaa fayyisuu sanii ayyee sanarratti xiqqoo tokkoo fedhe amma dhimma walloo sanii watti haasaa dhimmi wallootii fi dhimmi adaree biyyoon akka tokko adaree biyyoo viidiyoo mallatteessee kenne wallo immoo abaa'otu mallatteessee kenne Tigree fi Amaaraaf Ehedeenii fi Ewahaatiif jechuudha. Amma namni gadi gadi maal si'anii waliigaltee amma walloon Amaara jalatti muramte kana waan oppiidiyoon kan itti fakkaata. Abaa'otu mallatteesse. Uummanni walloo amma irra caalaan isaa Oromiyaa dabalamuu feenaa Oromiyaan akkamiin calluun jedhanii jedhu. Wanni Jawaar Mohammadis sodaatee hin tuqinaa jedheen deeggartuun gaafatameera. Walloon Oromoo miti jedhameera. Walloo uummata wallootu nuti Oromoo ofiin jedha malee warri Oromiyaadha walloon Oromoo dha jedhee hin beeku. Abbumti fedha. OMN irratti illee Jawaar illee dura dhaabateera jechuudha. Namni wallootu hin jiru. Kanaaf wallootu Oromoo ofiin jedha malee Oromoonni kaan walloon Oromoo miti beekaa jechuudha. Kanaafuu hogguu kan jettu isaan wanni walloo tuquu sodaataniif poolitikaa deeggarsa Amaaraa irraa harkachuudhaaf walloon xu'ine dhibbaa dhibbatti. Akkamitti akkana ta'a uummanni keenya odoo gartee bikka adda addaatti miidhamaa jiru amma gartee fakkeenyaaf wanni gartee warri Tigraay fi Amaarri gartee akka malee itti wallolaa jiran raayyaa fi gartee walloo tanaa ifii isaaniitiif itti wallolaa jiran. Walloo gartee walloo kaabaa Tigraay teenya ishuu jirti. Maaliif gaafa duraanii san gartee saraaraa bal'ifataniiti gaafa lafa saaman san lafatti daatanii jiran warri Tigraay. Garuu Torri wayisi gaafa dhala bakkitti ofii keetii dubbii fidde laale amma. Gaafa warri raayyaa suni mangiddoon raayyaa gaafatamee Tigreen gaafa deemte nama afaan Oromoo dubbatu nuuf ergaa jedhamee caffee Oromiyaa dudii himanii mangiddoon sun amma ajjeefameera. Wayyaanitu ajjeese. Afaan warra nu barsiisu nu ergaa jedhan jechuudha. Immoo warri Hasan Karimuu fa'aa sunis nama afaan Oromoo dubbatu nuuf ergaa jedhamee jechuudha. Nuti Oromoodhaa jedhanii jechuudha. Oppiidiyoon dubbate moo Jawaar fa'aatu dubbate moo namni isin Oromoo jedhanii jira. Wooma keessa walluma tana nurraa dhiisaadha malee Amaarri darraa irratti wal ajjeesaa jira. Finfinneetti Wallaggatti of ajjeesaa jira. Mee Oromoon gaafa walloon marsaa 14 Gondar Gojjaam irraa masqalaan eebbifamee dhufamee lolamu ifaa ifa jechuudha. Maas miidiyaa mootummaati jechuudha kun. Maas miidiyaa naannoo Amaaraati. Wanti lolli hangisi godhame Harargee irraa Arsii irraa fardaan hin dhufamu. Lolli jabaan hin gaggeeffamu. Walloon bara ofirraa itti fite malee ifaa ifatti maas miidiyaa mootummaatiin Abiyyis irraa buusuu hin dandeenye. Liyyuu hayilli Amaaraa humna mootummaatiin dhufee lola jechuu cabsuudhaaf kam seetan. Buqqisuudhaaf lola jechuu garuu ofirraa itti fite jechuu. Ofirraa itti finaan malee Oromoon tokko hiriira hin dhorkine Jawaar fa'a. Hiriira hin dhorkame jechuudha. So warri walloo isaantu irra Oromoodha malee Oromoon ni kaan Oromummaa isaattuu hin amanu. Ilaa namni Harargeedhaa dirree dawaatii fi namni dirree dawaatii fi jijjigaa fi adareedhaaf hin duune walloo kamiseedhaaf waan du'u yoo ol goyyomsine malee. Uummanni shawaadhaa namni darraadhaaf hin duune uummata darraadhaa akkasii qalamu san warri wallooleen Amaara walirra tuulte jechuudha akka udiyaanni walirra tuulte Amaarri gara kamisee dhufu lammata Abiyyuun dhufu. Garuu darraarratti uummanni hangisi qalamee uummanni shawaadhaa walii dirmatee Amaara darraa keessaa dhiisii Dabra Birhaan keessaa baasee walloo irraan baasee Gondar gashuu qaba ture. Shawaa xiqqishoo taane jechuudha. Shawaa xiqqishoo Amaara xiqqoo tokko warri amma uummata shawaa kana kan cinguun. Uummata kanatu garuu bar namni hedduun warri gartee dharraatii fi naannoo Amaarri shawaa jiru kun hundinuu gargaarsa mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa federaalaa irraa harkachaa jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Hogguu gartee miidiyaaleen dubbisu. Kijibala waan hedduun dubbannu malee amma nuti amma namni haga kiyya waan beeku hin jiru waa'ee walloodha. Abbumti fedha hodha fimba. Mana manatti ishii beeka gosa ishiitis lola ishii duutallee jechuudha. Namni narra beeku waan jiru OMN anarraa fudhatte. Nama walloo har'a qalamu na bira gaa dura. Amma dalagaa kiyya waan ta'eef. Dhugaa siime makkalaakiyaan Itoophiyaadha. Badii nuti dalagin makkalaakiyaan fixxeetti qeeroo walloodha. Garuu makkalaakiyaan yeroo dhufe rasaasa buqqisee fa'aa yeroo qeeroon keenya rasaasa fixxe gaa miidiyaa irra jirra malee
darbaa ture jechuudha. Gaafa amaarree itti gaafatamaan birgeediidhaa gaafa kamiseetti cabu Geetaachoo Guddinaati abbaan qaqqabaa cabsaa jedhe itti marsaa fi xaabbaan jedhe jechuudha. Qaamaan dhufee amara waan gargaara. Namni isaanii kijiba. Abaawoon akkasa deeggartuuf jecha abaawoo ta'uudhaaf jecha ati amma yoo abaawoo kan deeggartu taate nani abiyyiin balaaleffadha jechuudha. Abaawoon ta'a soba suni. Abbaan naannoo santuu ati Geetaachoo Guddina yeroo lammata misteekii nuti dalagine makalaakaa akka malee fixxe qeeroo keenya abbaa fixee gaarabboota biyya kan fixanii saniin gaafa haasa kan ta'amu jedhamee amaarri ofii sodaatee makalaakaan haasa kan ta'amu jedhame. Abbaan abaawoon hin jiruuti uummata silloon abbaan jedhe baachaa dabaleeti miti miidiyaa mootummaarratti. Kana caalaa mootummaa maal nama gargaara. Egaa abaawoon achi keessa hin jiru kaasaan beekamaadha. Ummatumaatutu abaawoon achi keessa alaabaa fannifate amma hin jiru. Abaawoon harrooma kana hin jiru. Abaawoon wallaggarra walloo hin jiru amma. Wallaggarratti amma faanoon aanaa 19 qabatteetti ammallee alaabaan amaaraa wallagga keessa jira. Walloo keessatti amaaraa akkana godheera. Walloo kamisee keessatti abaawootu to'ateera jechuun walloo kamisee dhuunfataniira. Walloo kamisee keessa abaawoon hin jirtu lakki. Walloo kamisee abaawoon ni jirti dhibba jirti dhagee zoonii kaabaa. Akkam goota warruma naannoo saniiti reedduun isaaniiti maqaa abaawoodhaan itti fayyadaman malee. Obsa ilaala kana dhugaa walitti himna caasichi caasu wadda bilisummaa Oromooti. Akkuma marroofaa akkuma. Numa jaanii silaa jiraatanii wayyaadha. Yeroo jiranii dhaggeeffatu ni jiranii wallaggarra hoo kan jiran walluma. Ilaala iccitiin godhinni waan ifa jiru kuni waan kaameraan irra deemaa waan ifa jiru miti waan barre yeroo dheertuu irra deddeebinee haasawaa jirru harkinee jirraasi garuu gartee. Amma laale abaawoon hin jirtu si warri jedhu warrumaan abaawoon hin jirtu jedhu sanirraati garuu amma ifa walitti himuu qabna wal dhodhoksuun hin taatu. Ifa walitti himnee dhaggeeffadhu ifa walitti himneeti Oromoon tokko taane dhugaa saniin abiyyi wajjin yoo dhaabanne abiyyiin yoo Oromoon na jaalatti amane edoo Jawaar faan Dabra Tsiyoon faa biraan Baqqalee Garbaa Lilituu Ayyaaloo faa jenne Baqqalee deemuu dhabani abiyyi akkana amaara waan ta'u dhugaa walitti himuu wayyaa dhiiroo abiyyi akkana waan ta'u. Tuni yaaduma keeti malee. Abiyyi yaada addaa addunyaa kanarratti tuni yaada keeti amma kanaaf mara dhiibna dhaggeeffadhu warra biraas hedduu jira naafus. Itti aansuudhaan obboleessa keenya Galaan Koora. No. Galaan adda baase maqaa kee kana amma duraas akkanuma na goote. Yaa Galaana Koorsati wanni ani jechuu barbaadu. Laalamma waan abiyyi irra jiru irratti dura fokus godha. Abiyyi amma haalli biyya sana keessatti deemaa jiru haala baay'ee rakkisaadha. Gaafa rakkate gara Oromootti dhufe Oromoo fakkaachuu fedha. Gaafa immoo Oromoon qabsoon naannoo biraa irraa itti laaffattu Oromoo irratti garagara. Gadaan Oromoo hunduun beekaa waggaa 8 gadaan naanna'a. Gadaa tokko jechuudha. Gadaa tokkoon kana keessatti maappiin Oromiyaa kan obboleessi kiyyaama jedhu kuni adda bilisummaa Oromootiin lafa kaa'ee hanga raayyaa mormi keenya citee biyya san wanni chaartariin dhiitamee ba'eefiyyuu sababa raayyatiin adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa ba'e. So mataan keenya nurraa citee waan hooggannu hin qabnu biyya bulchinus hin qabnu jedhameeti adda bilisummaa Oromoo kan chaartara keessaa ba'e. Isa kanaaf amma wanni nani yaada abiyyi irratti si dubbachaa jira. Oromiyaan walumaa galatti har'a naannoo Jijjigaa hin beekta bara 1992 haala yerootiif jedhamee kan Somaaleedhaaf kenname. Wanni kun hunduu silaa otoo abiyyi dhuguma waan Oromoo deebisuudhaaf yaada qabaatee gaaffii tokko yookaan gadaa tokko hin fixu jechuudha. Otoodhuma karaadhuma nagaatiin amma negotiationiin godhamee wanni kun referendamiin haa godhamu wanni kun seeraan ala kenname ragaan jiru kana lafti kun akkana otoo jedhame waan amma abiyyi harkaa bahee abiyyi waan kana hojjechuu dadhabee miti. To Itoophiyaan inni faarsu kan Miniliki ka beektee waaqoo guutuu fa'aa ariite ka elemoo qilxuu fa'aa Yamanii dhufee lubbuutti kenne. Har'a siidaan elemoo qilxuu Finfinnee keessa hin jiru. Sigalee siidaan jaarraa abbaa gadaa Finfinnee keessa hin jiru. Fiidaa isaan dhaaban siidaa kan eenyu jaagamaa keelloo namicha Oromoo Jeneraal Taaddasaa Faafiiti warra kana gadi dhaaban. So kanaafi gaaffiin Oromoo akka waliigalaatti abiyyi waan Eertiraan itti malaa jirtuu fi
waan faanoon itti kaate waan TDF itti kaatee fi amma sababa kanaatiif waa'een inni Oromoo kakaasuu dadammaqsuu beektee akka inni Oromoodha hojjechaa jiruutitti waan agarsiisamaa jiru malee Oromoon istiil amma har'aatitti Benishangul Asoosan magaalaa Oromooti. Oromoo harkan jirtu. So kanaafuu tokkummaan Itoophiyaan inni baanu suniyyuu waan beektee abjuusaa fedhasaa hawwiisaati. Malee kan uummanni Oromoo barbaadu miti. Even kan sabaa sablamnoonni barbaadanii miti. Namuu keessatti of arguu qaba. Dhuga galatoom. Yaa kanaaf wanni kun hanga hin ta'initti Itoophiyaan akka Itoophiyaatti gad dhaabbattee biyya kana saba kana tasgabbeessitu hin jirtu. Waraanni kun bakka bakkaa dhodhoo'ee jira. Bakka hundaa lolli ka'ee jira. Namoota kana taa'anii waliin mari'achuu fi waliin haasa'uu fi sadarkaa beektee qawwee lafa keenye karangaatti deebinee waan uummanni filatee fi waan hawaasni filatee irratti walii gallaan waan jedhamu hin jiru achi keessatti si gale. Inni hojii isaa ani hojjechaa tan jira, karaa baasatan jira, karaan lubbuu namaan caalu, karaan beektee eenyummaa namaa hin caalu. So kanaafiyyuu walumaa galatti waan inni haasa'aa jiru rakkina ofii isaatii keessa jiru kana keessaa na baasadha. Irraa na fuudhadha. Kanarraa qoddadhaa jechuu isaati malee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti gaaffiin tokko wanni Oromoodhaaf bu'e tokko as siqe tokko hin jiru. Even barataan Oromoo manni barumsaa har'a sadarkaa uummanni keenya keessa jiru. Uummanni keenya har'a qabalee mattaawoqiyaa baafachuudhaaf wareegama kafalaa jira. Qarshii gubboo hanga kana kafalaa jira. Ati lafa keetti irratti qe'ee keetti irratti jimaan akka durii export import ta'aa jira. Somaalitti gadi ergamaa jiru hin jiru. So kanaaf qabeenyuma keettu abbaa ta'aa hin jirtu. Lafti Oromoon abbaan lafaa dur lafa isaarratti abbaa lafa isaatiiti. Har'a lafti kan mootummaati. Isatu irraa fudhachaa jira. Isatu waa akka fedhe nama fedhe irraa kaasee nama fedhe lafa kennaa jira. So kanaaf biyyi sun tasgabbaa'uudhaaf dura namni qawwee isaa lafa kaayee waraana isaa waan sooshaal miidiyaa qofaarratti inni amma kan inni yaadaa jiru sooshaal miidiyaadhaan waan hunda kontirool godhee hin jiraan. Garuu practically lafatti immoo wanni jiru waan addaati. Amma ijoolleen biyya alaa kanaatti irraa yeroo jalqabaatiif akka Eertiraatitti andareejiin dhufanii biyya Siwiidiniititti kolagaltummaa gaafatan. Eertiraa lammaffaa taatee jirtu jechuudha beeki kun. Kun jaarraa biyyi keessa gadaa kana keessatti jechuudha. Kanaaf wanni akka rakkoon haala amma deemaa jiru kun kan durii san caala. Galatoomii galaana galatoomii. Jecha takka qofaan xumura. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo Walloo keessa irratti aanatu harka keessaa qaba. Zoonii kibbaata irraa fuunee zoonii Walloo kaabatti geessinee mucaa san dirooniidhaan rukutame diroonii sanirraa fuunee yaalchifnee lixa deemee lixatti wareegame mucaa sun mucaa nama lixaati. Uummanni Oromoo uummata Wallootiin isin Amaara yookaan Oromoo miti jedhee guyyaa tokko kan inni biraa hafe hin jiru. Mucaan suni mucaa zoonii lixaati. Ijoolleen Harargee, ijoolleen Jiddu Galeessaa, ijoolleen Jimmaa, ijoolleen Uluu Abbaabor Walloo keessatti wareegamanii jiran yeroo jalqabaatiif waraana kan akkamittiin akka naannoo sanitti qubachiifne ofii kiyyaafan keessatti hirmaadhee waraana sana achirraan achi dabarsinee galchine. Kanaaf obboleessi keenya yaada miira isatti dhagahame akka inni fedhutti akka inni yaadutti hojjetamuu dhiisuu mala. Garuu hanga ofii isaatii dhaabni kun danda'etti yeroo sanaatiif waraana achi keessatti dirree saaqnee waraana kana leenjifne kun ragaa lafa jiru. So kanaafiyyuu dhiifamaa Oromoo Walloo Oromoo kutaa 11tiin tokkumatti ilaalama akka Oromootitti jecha hin taane jechuun gaarii miti. Galatoom. Galatoom hedduu takka. Akkasuma ilaalama lakki itti aansuudhaan Nuur Liver Love jirta. Nuur na dhageessa. Nuur maayikii heebanadhu yoo na dhageessa. Nur. Silaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya doye. Guddaali Turkii illee hin qabu. Hayye. Ulfaadhu galatuuni. Rakkoon qaba. Ani gaafiin kiyya waan Dr. Abiyyi jedhallee dhageeffadhee ture. Hayye. Garuu akkanatti mee amma haasuyni yeroo marakkoon dhufe qofa waa'ee Oromootiif. Waa'ee saba keenyaa kana yoo dubbanne furmaanni nu dhufa Oromoodhaaf. Gaafiin saba keenyaa yookaan du'iitiin hawwata keenyaa hin hafaa
mi'ani gaafii isin gaafachuu barbaade iyyuu walumaa galatti. Waan kana akkanatti yoo duula kanatti fufne nuu dhagahamaa. Dhagahamu. Ka jechuu barbaadee Abiyyiinis yeroo rakkoon isatti kaate malee waa'ee Oromoo quban qabu. Kun dhugaadha. Hundi hin beekna namni hunduu xiinxallee ni beeka yeroo rakkoon itti kaate qofa waa'ee Oromoo rakkoo Oromoo furmaata Oromoo godhuun kun waan baratame wanni jaalarreef dubbatan sun wanni waggaa 8 har'allee dubbatame jechuun sun dhugaadha. Ammoo gaafiin ani isinirraa qabu akkana duula kana yoo geggeessine furmaanni dhufu wayii jira. Dhageettii nu dhagahamu wayii jira. Jechuu barbaadeetii galatoomeyye. Hedduuta galatoome. Itti aansuudhaan okay. Luurar jedhitaa. Luu na dhageessa. Luurar. Yeroo na dhageessa. Okay, na dhageessu. SS jirtaa mana keessa. Jira. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadhu. Galatoomii gaarrallee taatu na ol galchite waggaa taanis jala dhufee taaf sii godheetumaan kutaa. Akkasiin. Waan bareedduu jala jirtanii waan bareedduu dubbachaa jirta. Obboleessi keenya furmaata ni qabaa jedhee ni qaba. Sagalee hawaasa ifiitii ta'uun hedduu qaba. Maafiyaa meeqa hidhaan hidhatanii? Maafiyaa meeqa? Hawaasa bayyanachiisanii hawaasni ifirraa tokkomaa jiraa jechuudha. Kanaafuu ni qaba faayidaa miidiyaan sagalee uummataa ta'uudhaaf itti fufaa itti jirtanii immoo yeroo rakkatanii fi yeroo dhiibamanii fi yeroo ta'an Oromootti ashoofaa Oromoo goobanaa irra faarsaadha. Har'a Oromoo jechuun hin jiru qabsaawaa Oromoo dammaqaa ija takkaan irraa ija takkaan rafa. Dubbachiisa. Waan qabdanii wal bira dhaabbaddaa waan qabdanii hawaasa keenya akka baraaru. Xiqqoo qabnu ixuuxxoon 50 ba'an qabdu. Mallasaan akka hangoo dhufetti kijiba walloon Amaara jalatti Amaara jedhanii walloon ifirratti illee lolu jirti waraana naqeefii jira jaalmarroon haa galatoomu. Akka fedhii isaanii illee ta'uu fi dadhaban humna Oromootiitu huftuu tahee laaftuu tahee Oromoon hoggaa 150 lolarra jirti. Kanaatiitu Oromoo gottee Oromoo dhabamsiisee faarsee bulaa fi gartee nama ganaa bulaatuutu akkana Oromoo nyaachisee malee walloon onnee teenya keessa nu jirti jechuudha. Soba namni akkana jeessanillee kijiba. Kanaafuu Oromootiyya dhaggeeffadha. Lollee kaabaa dhufee lola kaabaa abbaa hidhachiisee beeka. Fannoon yaagar kuraatti wati jijjigaa namni jee biyya ammati. Tuni nu laallattu. Hawaasa keenya irratti immoo qumaara dalaganii Oromiyaa irratti qumaarri taphachuu deema nu laallata. Akkitti nu laallatu nutis karaa nu laallatu ni qaba malee dhaabaa biyya ammatiin nu laallatu. Kan akkanatti lubbuu teenyatti fi himuu qabna. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin hanga hayyoonni Oromoo jiru nuti. Sagalee uummata keenyaatis ni taananis ni taasisu. Dhaggeeffadhaa isiniif hima. Dhaggeeffadhaa. Ilmoo amata 7 amata 8 ta waraanaan hin gahin tahaati qoraaniin guddiftee qoraaniin barsiifte keessaa nuti faan akka loqodaar argetti mootummaan dhufaa dabraan akka nu miidhaa ture beektu barnoota tokkollee dhabne mallasaa keessaa hangana ijoolleen teenya baratte dhugaa rabbii walitti himna adda bilisummaa Oromoo taseenteetu qubee san fidee facaasee onnatanii waan san nuu dalaganii jechuudha. Arrallee fitti himuu qabnaa jechuudha warri Abiyyi dhaadheessitan. Soba. Namni dirree dawaa marii dhiyeesse. Namni Finfinnee marii dhiyeesse. Warra soddaasaa gammachiisuudhaaf shira Oromoo irratti taphachaa jiru gabba hajaaniiti. Mana marii keessatti Oromoo keessaa gayyaasaa jiran mataa qabanii gubbaarraa dhufe jaaniini dhaggeeffadha. Hiccitiin jirtu tana dammaqa. Warri faarsee bulaa warri garaa guuttatanii Oromoo dhabamsiisaa jirtan guyyaa tokko Oromoofis ni bariyaa jechuudha. Bara qubeen jirtu dhiisii bara qubeen hin jirtu dukkana sanuu ija guduunfanneeti. Oromoo asiin dabarsaa achiin kochiisaa achiin diina duraa baasaa turree jechuudha. Annama gaafa bilisummaa Oromoo dhaabasanillee beekuu jechuudha. Kanaafuu Oromootiyya. Irratti namni qabnu akka Jamaal kanaa fi akka
Juhar Mahamadii fi Marroo Dirribaati. Qabadda. Dhaaba kana walitti harkisaa walitti fidaadha. Oromoo tana walitti harkisaa walitti fidaadha. Dhiibbaarra godhaadha. Namoota biyya keessaa illee ol ka'ee dammaqee haafirraa if baraaruu lubbuusaa. Lafti teenya gurguramte. Taaniin Somaalee nun naqe. Taaniin Amaara nun naqe. Taaniin fannoo nutti hidhachiise. Taaniin Tigreen dawajee Tigreen ukkaase. Taakka jaanuufi Tigreen akka obboleeyyanitti haa wallaallu. Nuufi Amaarrilleen akka obboleeyyanitti haa wallaallu arraboota. Isaatiitu waan kana hunda nurra kaa'e. Tokko gammachiisee halkan dhaqeeti mana farshootti Tigree Amaara sossoba. Guyyaa Oromooni yadirree dhawaan ta Oromooti ja'a. Somaaleetti hasuudhaaf warra hidhate hanga funyaanis sadaqaa biyya Saawudii irraa guurrate Oromoo irratti hidhatee jechuudha. Gargaarsa biyya Saawud Arabiyaatiin Somaaleen akkatti hidhatte Oromoo fitaa jirti jechuudha. Kanaafuu eenyu nu ficcisiise ree? Qabadda Abiyyi Ahmadiin nu ficcisiise. Fannoon nu fixan jirtu, Tigreen nu fixan jirtu. Kanaafuu gaafa mallasaadha. Dhuguma rabbiitti mallasaan. Barqamadii fuula namaa dhaqee fuula faranjii dhaqee sadaqaa nuu kadhate. Harargeen bar sadaqaadhaa kadhachuu jirti haati Oromoo Harargeedha. Mana isiirraa buqqaate. Ijoolleen Harargeedhaa faarsee bulaadhaan rashanamaa jirti bara. Ijoolleen Walloo akkas rashanamaa jirti. Harargeen akkas Wallaggaan, Jimmaan, Arsiin, Shawaan maal taatan? Sobaatiin kijibdaa faarsee bulaa har'a booda. Dhuguma rabbiitti nuti Walloon onnee teenya keessa jirti. Humna dhabnellee bira dhaabbachuu dadhabna. Tole. Kanaafuu Galatoomii Jamaal. Hedduuta galatoomii dhugatti waan gartee hundi keenyaa'u akka yaadannootti illee dhaga'uu qabnu gorsas yaadaas waa hundaa gartee nu honnaa jirta. Warri shamarran biraas gartee akkanatti isinit dhageeffamee dhiyaattanii yaada keessan dhiheessuun hedduu takka gartee barbaachisaadha polotikaa Oromoo keessatti, qabsoo Oromoo keessatti. Akkasuma sanitti warreen gartee nu daawwachaa jirtan, dhageeyaa jirtan harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaa, koppiliin godhaa, sheer godhaadhaa. Egaa dhugatti gartee waan jajjabdu waan biyya teenya irraa haasawaa jirra yoo gartee nuti waan biyya teenya nu dhageeffamuu dhabe namni biraa gartee kan itti dhageeffamee nuuf qabsaa'u hin jiru tana gartee qoonni matatti nurra jira tana beekaa hundi keessanuu akkasuma sanitti itti haasuudhaan maqaa kiyya dhaaniiranii no obsi ana obsi. La waan seenaa badu jiru jira. No seenaan badu jirtu obsi ga obsi. La nama biraatu jira. No. Eessatti gaaromsa amma galaana maal kan jedhe? Eessatti namni wallaggaa walloo keessatti boodaan si ol deebisa. Lal namni gartee heera mana kanaan beekne heera mana kanaa bara. Okay mana kana keessatti carraa siiviin kan eegaan siin jee carraa siiviin kanna garuu immoo mana kana keessatti gartee heera mana kanaatis eeguun gaariidha. Okay lal hoguu gartee sittiin deebi'e oguun siin jee oguun dhaabbu siin jee dhaabbachuudha qabdaa akka gartee mana biraatti heera cabsitee yeroo hunda haasawuun hin jirtu. Nama hedduutu gartee laayina seenu jira nama hedduutu harka baasee eeggashu jira. Namni hundinuu gartee ol seenanii hafuura baafachuudha qaban. Yaada feetan dhiyeessa. Feetan mootummaa deeggara, feetan warra gaara keessa jiru deeggara, feetan gartee lubbuu teessan qofa deeggara. Rakkoota kalleen qabu. Nuti amma warri irraa haasawaa jirru haasawuu gartee irraan tana piraayim ministeertichi Itoophiyaadhaa godhe irratti san irratti xiyyeeffadhaadhaa yaada keessan gartee nuti rakkoo hedduu qabna biyya teenya keessatti. Rakkoo gartee qabaachuun nuun hin baane. Namayyuu rakkoo qaba. Rakkoo tanarratti immoo furmaanni gartee akkamitti argamuu qaba. Piraayim ministeertichi wanni inni godhu jiru maali? Kun hundinuu gartee haasawni irraan tana inni godhee jiru rakkoo tana furuuf jiramoo? Rakkoo tana jabeessee itti fufuuf jiramoo? Walleenu gartee rakkummaan tunuu eega gartee inni aangoorra beetana jabaachaa jirti. Kana hunda gartee akka yaadaatti irratti gartee haasawuun barbaachisaadhaan sinin ja'a. Itti aansuudhaan Madiinaa jirta? Na dhageessaa? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagamaa miti? Alhamdulillah. Baga carraan kennu keessiif galatoom ulfaadhu. Uumaa takka illee rakkoon qabu. Anis yaada kiyyaan dubbadha. Jalqaba irratti namoota mootummaa deeggaraniif yaada xiqqoo isii dubbadhee kee achi booda haasaa muummichi ministeeraadha dubbateerraa dubbadha. Deeggartootaaf ammoo yaadni kiyya naamusa qabaadhaa jechuun hin barbaada. Naamusa yoo qabaatanii even namnumti yaada ati deeggartuyyuu hin deeggarre kabajaan nama dhageeffataa. Sanuu namni gurguddaan namni silaa hin jira miti beekumsa irraa argannaa yookaan. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maakii Khachoo fi Umar.
Tole, itti fufi. Asumaanuu naamusni hedduu isin dhiqaataa baradhaa yoo deeggartan sababa qabdanii at least yoo faayidaa dhuunfaa keessanillee ta'e garuu kanuma wajjin ammoo akka namni madaaras soqidda nama firfisuu jedhan san akkuma jiru ta'e sanuma wajjinuu naamusa qabaadhaa isiniin jedha asumatti dhaabsisaa kasanii kawaayee muummicha ministeeraa inni dubbate kanarratti ammoo jookiin kan kee hingayaa jechuun barbaada akka yaada kiyyaatitti. Maaliifi inni hadhaa miti kan aangoo kan argate almost waggaa 9 deemaara jechuudha. Waggaa 9 keessatti waa inni nuuf dalage arginee jirra. Wanti amma inni hadha dubbii afaan mimmi'eeffatee haasa'eef jecha nuuf jijjiirama jennee isa jala yookiin ammoo ejjannoo keenya jijjiiruuf tokkoyyuu hin jiru. Maaliifi Oromoon nagaa hin qabu. Qe'ee isaarraa buqqa'aa jira. Hawwanni teenna boo'uu jirti. Ilma namaa ajjeesanii bishaanii darbaa jiranii. Tumaa giddiin waraana ergaa jiranii. Bilisummaan nuti arganne kamii? Okay? Bilisummaan takka hin jiru waan ta'eef jecha haasofni kan kee wama takka wanti inni nuu fidu hin jiru. Oromoon wanti inni godhuu qabu mootummaan kun nuu ta'ee hin jiru. Hundumtuu walii gala yoo faarsee bulaa fi namoota inni waliin paartii qabu ta'een alatti jechuudha. Amma namni hundumtuu gaafa obboleessi isaa ajjeefamee bishaanii darbamu akka maaltu itti dhaga'ama. Bilisoomera jedhee gammachuu itti dhaga'ama. Gaafa namni nagaa hin qabu namni magaalaa keessa nagaan deemeen galu. Okay, namni gaafa namnumti tokko ala jiraa dhaga'anii nama wayii qabanii birrii as fidi jedhaniin. Okay, namnummaa ati beektu jechuudha. Dura ammoo Oromootu akkana nu godhe jennee Oromoon walii galee qabsaayaa ture isa adda yookiin ammoo nu qoosuu kana nuuf fide jechuudha. Ati listi gaafa duraa Oromoon sagalee qaba. Okay, adda hoo sabni biraa Oromootu nu akkana nu godhe ara jedhee ija addaatiin nu laala. Addunyaa illee bilisoomteetti jedhee Itoophiyaa keessatti rakkoo hin jiru jedhee even duri maal jedhama? Hawwanni maal jedhama harka qalleeyyii waamama jedhamee zayitii minaamini waan garagaraatu namaaf kennamu. Amma wanti tokko hin jiru. Itoophiyaa keessa oh my god bilisummaa namnumti kun uummata hirribaa kaa'aa jechuun hin barbaadan. Eessa biyya kam keessa jirtanii eessa keessatti bilisoomtanii bicha anaaf gaafiidha. So kana waan ta'eef jecha nuti akka dubartootaatitti waan isin nurraa barbaadan isin cinaa jirra nuuf jabaadha ija keessan banadha. Bilisummaa nuti barbaannu ta'uu gaasan takijibaa tafaarsee bulannu hin tusa osoo hin taane tasirrii san barbaanna isiirra nuuf jabaadha isin hin jenna. Thank you galatoom. Hedduu takka galatoomii dhugatti yaada babbareedaa qalbii takkaan gartee namayyuu qabbaneessiteeti jirta. Akkanumatti yeroo biraatillee dhiyaaduutii nuu dhiyeessi. Itti aansuudhaan bakkalcha reefuun tana yaada wayii gartee karatti simure hin xumuranne na fakkaata. Dhiyaadhume yaada keessan achirraa eegaleetumatti. Galatoomi baay'ee galatoomi. Ani Oromoon hoo bilisoomtee lafa qubatuu maattes fursaa akkanaa walii kennitanii caa kana jalatti namni wal gaafatee yaada ofii himatee. Fedhu mootummaa gargaaruu qofa odoo hin taane waan afaan nama qulqulleessu tokko jira. Siif galtii ati ilma baha biiftuti afaan kan kee loqodarratti hoggaa si dhagahu. Namni hundi ani mootummaan gargaara qofa odoo hin taane nama lubbuu ofii tanaas baraaruu fedhu jira. Haalli hundi si hagalu. Waan saniifi jechuudha. Gargaarsa qofaa mi bakkeettoo dirqama adda addaatu jira. Kaniin isiniin jedhu baay'ee kaniin barbaadu akkana bahaadha. Nama yaada agarsiisu nama yaada ofii kana akka himatu maaltu maalii jee akka wal gaafatu marii takka akka kana godhu meediyaa takka gadhaabbadhaadha. Afachuun keessan kun baay'ee gaara. Gaarii yaada gaarii. Amata meeqa jala jirra. Hin dadhabnu waliin jirra. Wal gargaarraa. Wallaalaa keenyas kan hamaa dubbatus wal gorsinaa. Nama beeke meediyaa uummanni kaabaa warra afaan hin beekne magaalaa keessa nama takka darbee hin beekne ofitti butee of qabee uffannaadhaan of fakkeessee caa jala jirutti of jalatti qabatee waa isaa ofitti uffisee waliin uffatee wal kaasee harkaan wal qabatee deema. Keenya namni afaan Amaariffaa kana tottoshuu, ho'aa afaan Ingilizii tottoshuu, ho'aa afaan Arabaa tottoshuu wanti sun hundi maalirraa ka'e wal tuffi.
waltuffiin hin jirtu afaan beennu wal haa gorsinu caa kana jalatti ammas namni dhufee haa himatu waan barbaadu namni jecha adda addaa waan garaa qabu kan himachuu danda'u kan irraa eessattiin himadha mee akkam je'eetiin maal baafadha kan jedhu jira baay'ee naaf galatoomadha. Ani kan hin jeen kan walloo sanis mee akkuma tanaan dura abbootiin teenya kan amata 700 fi 600 fi 500 duratti jala jirtu kan waa'ee ofii ciraa keenya gadi hin dhiifnu oromtoota teenya kan walloo keessa hurruma keessa jirtu san hurruma jechuun hurruma bosona odoo hin taane hurruma aduwwii karaa lamaa karaa sadii karaa afurii jedduu jirtu jedhanii harka laatanii jajjabeessu turanii baay'ee galatooma lafeetiyyaa ilmaan goototaa ilmaan hayyoota haftanii lafa jirtanii amma wanni nu sarde baay'ee afaan wallaalu jirra eenyutu keenya eenyutu alagaa walii wallaalle namuu afaan takka dubbata kan nu miidhus kan nu tolus walii wallaalle sanumatu miira adda addaa keessa nama gataa ilmaan biyya kiyyaa lafeetiyyaa namata 30 siyaasaa tana jala jira inuma naagamte honan dubbadhellee miira keessa honin galelleedha haa ta'u malee immoo abaawoon ni jirti ni gargaarti sabni kiyya ni jira sabni kiyya leenci buurataa ni jira leenca buurataa nu keessa jiru san jira nama waa balleessitu isaan jedduu jira isaan keessa jira ol bahaniiti gocha abaawoon tiyyan goone gocha hayyoonni kiyyan goone gocha gootonni goone warra godhu jira isaan keessa loohee dhufe ummata san keessa loohee dhufe kaabuma keessa warra walitti qabatan haa ta'u nama dhufe afaan isaanii fakkaatee keessa loohee waa balleessu haa ta'u ni jiran leesh maaliif hin jirre dhugumatti jiran nu wajjin jiran nama walloo wajjin jiranii ani walloodha inni sarargeedha kutaa 11 keessatti ani nama hiddaa fi morgahaati jechuudha siif galaa afaan oromiffaa akka gaariitti namni tokko kan haasaa jecha beenne jira kan jecha dubbachuu wallaalaaf waan biraa keessa sheenee waan biraa tuqu waan san hunda barbaachisu waliin jirra harka garaa jalaatiin deema namni qolaa wajjin dubbatee nama beeku hayyuun qolaa wajjin hoggaa dubbatan namarraa beeka waan hunda ol baasuun barbaachisu ni jira ijoollee jirtu sanirraahis kennamuu fi qaba gorsi adda addaa namni achi keessatti waa quba qabu badii fofokkattu booda gurra nama yakkitus akkan godhamne akkuma kanaan dura obsaan akka wajjin jiraannu guyyaa namni keenya akka jiru koomee gubbaa dhaabbateeti hamarraa koomeerra taa'eeti eeggachuu jira barnootaaf mirgan qabu qotatellee galfachuuf mirgan qabu haalli itti jiru haala leenca muka keessa taa'e waa ofirraa goomessuutti jira isanumaafuu baay'een isin galatoonfadha oromootiyya ani kan keessaa kan alaan jiru baay'een isin jaaladha baay'een isin jaaladha hidda dagaagee jiru hedduu takka ulfaadhu nuutiif illee hedduu takka galatoomi yaada babbareedaa kana kana nu dhiyeessuu keetiif yeroo biraatillee oggulaa fi jirruu seeniiti akkanumatti gartee qophii teenyarra dhiyaadhuun siin jaa itti aansuudhaan muubaa jirta na dhageessa. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya waan baay'ee dubbatanii amma haga dandeenye waan babbareedaa dubbanna jennee yaanna namni jaarraa kana keessatti rakkoo uummataa kana osoo argu rakkina buna bitatee namni dhuguu hin dandeenye kana keessatti mootummaan keenya kiingidha jedhanii haasan kana keessatti alaamaan qiyamaallee kalaa'uun ooltu jedheetiin yaada. haa ta'uti as deebinee waan muummichi ministeeraa haasayanirraa waan tokko yoo dubbanne warroonni qabsoo Oromoo kanaan duratti jaarraan abbaa gadaa waaqoon guutuu fa'aa gaggeessaa turan keessaa gahee hin qabne ummata qabsoo san harkaa faalleessuudhaaf qabsoo isaan qabsaayaa turan san harkaa ummata san harka keessaa balleessuudhaaf waa hedduu haasaatiin jiranii maaliif yoo jettee qabsoo ummata Oromoo duraanii kanneen keessatti yoo ilaaltu bara jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu fa'aa walitti dhufanii tokko ta'anii waliin qabsaayaa turan. Bara sanitti warrooti nugusa ta'anii kiingi ta'anii bulchuu danda'anii haa ta'uti ummata kana wajjin waan walitti hidhatan qabaanneef har'a dammootu ummata san qabsoo isaanii san harkaa faalleessuudhaa fi waggaa 150 maarree taatanii akkana taataniitiin har'a hanga har'aa waan takka keessa iyyuu hin jirtanii homaa fiduu hin dandeettanii kana jechuun ammoo tuffii. Sigalee tuffii ummata kanaa qaban argisiisuudhaaf wantoonni akkana dubbatamaatiin jira. Inni lammaffaa qaala'insi baay'ee tokko ulfaateetiin jira.
qaala'insi ulfaatu keessa namoonni gibira kafaluu dadhabanii duraaniin amatatti marraa takka kan kafalan amma ammootu ji'a sadiin gibira kafalaa jiranii sanirraan xixiidhaan dabaluudhaan gibira kana namni kafaluu hin dandeenye bara kana haala jiruu fi jireenya uummanni bitaa mirga isii wallaayeetiin booyaatiin jira. Namni martuu iyyuu hin beeka. Ilkaan ofii addeeffatee miidiyaa irraa kolfee waan akkasiin kolfaa wayita miidiyaa keessaa baheetiin mana ofiitti deebi'u namuu mana ofiitti galee booyaa jechuudha. Waa bitachuu hin danda'u, waa gurgurachuu hin danda'u, zayitii bitatee galuu hin danda'u. Kanaafuu jireenya akkasiiti. Inni lammaffaan waa'ee goobana daaceetii fi waa'ee jaagamaa keelloo haasamaa ture keessatti nuti harka itti muramnee harma itti muramnee isaan nuratti faarsan nuti dammootu madaa kenna tuqanii haa ta'uti gizeen hin dhufaa mootummaan gizeef bulchaa ummanni gizee maraayyuu jiraataadha mootummaan taraadha kana ammootu waan dagatamu miti barreeffanneetiin lafa kennaa jechuudha homaan fiddanii rakkoon miti gaafni waa dhufaniin deebi'a namni waan kana har'a agartee kaleessa moodeen gadda kan Harargee keessatti milishaa dirqama irra kaayanii milishaan tokko nama 4 fiduu qabda jedhamee dirqamni irra kaayame waraana adeemu jechuudha. So mucaa waggaa kutaa 12 baratu mana barumsaa keessa qabuutti deeman mucaa jalaa fiigee dhahaniitiin ajjeesan. Kana jechuun dammootu warri bilisoome ani ka gaafii natti warri bilisoome nu gabroomsitanii ofii bilisoomtanii wani na ajaa'ibe kana nu marti kennaa waliin qabsooyne gaafa qabsooyne hiriirallee waliin baane karaallee waliin cufne gaafiilee takkitti waliin gaafataa dhufne warri amma bilisoomne jettan nu gabroomsitanii qaala'insa nu ajjeeftanii akka nu waa bitachuu hin dandeenye nu gootanii waraana dirqamaan nu ooftanii mana hidhaatitti nu guurtanii isin bilisummaa akkamiin bilisoomtan moo bara mallastoonnoo takka birrii lamaan bitannee buna dhugaatiin turre har'a birrii 200 bitataatiin hin jirra sila nu bilisummaa bara mallassantu nu rabbaree gabrummaa bara abiyyiitti dhufne moo ana dubbiin naa galuu didde sila bara saniyyuu akkanatti hin gabroomne akkamitti amma akkana ta'uu dandeenye warri bilisoome kun nu gabroomfattanii ofii bilisoomtanii nama meeqa bilisoome hoo nama meeqa gabroome hoo ana ka gaafii natti ta'e gaafii jajjabduudhaaf haftee warri mana keessa jirtan gaafii obboleessa keenya agartee dhageessaniiti jirtanii mee barreessa warreen as keessa laal warri chaanalli kun amma isiniif haaree ta'e mana kana keessa warri gartee arrabsoodha irratti xiyyeeffatan yoo jiraatan ibsirreessa nuti gartee mana kana keessatti arrabsoon akka hin jirretti akka gartee warreen yaada qaban yaada isaanii namatti gartee himachuu barbaadan takkaa gartee marii godhuu barbaadaniif as jirra. Akkasitti gartee dhiyaatanii asirraa yoo gartee waa baruu hin dandeenye taate nama arrabsineeti hamilee isaanii cabsina takkaa'u gartee isaan kana dogoggorsiifne jettanii warri yaaddanii yoo jiraatan ifiifuu dogoggortaniiti as dhuftanii takkaa gartee akka gartee isin hin hidhamnetti ifirratti eeggaddaadha. Gara biraatiin ammoo gaafii obboleessa keenya isin gaafate kana deebisa. Akkasuma sanitti warri gartee harka keessaniin taaptaap godhaa hin jirres taaptaap godhaadha. Koppii linkii godhaa sheer godhaadha isiniin jenna. Galatoomii obboleessa keenya muubaa itti aansuudhaan alatti eenyu jira burqaa na dhageessa burqaa maayikii banadhu burqaa gursum yoo na dhageesse okay burqaan sagaleedhaan hin jiru. Umar jirta? Iya jira galatoomii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akka dubbiin jette jedhan sani dubbiin guddatte farda harratti hin feene jedhani. Ayyee. Akka silaa jechiinsaatitti waan jedhiinsaa ummanni jedhe uma takka lafatti nan bifne namni. Kuni ummanni kenna ummanni beekuu dide malee miti gaafa duraati jalqaba ummanni kenna gaafuma jalqaba abbaan rabbi beeksisee beekeeti abbaan rabbi beeksisuu jira malee achuma jira bakkuma san ummanni kuni gaafa wayyaaneen biyya kana keessa jirtu ummata afantullee awwaaltullee cimillee gootu jiruu kanan adda ummanni keenya waggaa 8 kana asitti akkuma ummata oromootitti dhameeqatu biyyee ta'e reeffa kaan argite waraabessa nyaatee awwaalcha dhoggee gaafa dubbiin kun eegale Mahammad Amiin inka
harargetti mucaa gaafa sanirraa eegalee waraabessi du'ee awwaalallee dhabee waraabessi nyaatee caafii argan akka hoolaa jedhalti nyaatte. Silaa uummanni keenya kun achirraa laaleetiniin waan tokko tokko xiinxallee deema. Ana naa galuuti bara an uummanni keenya ka Oromoo kun maaluma ta'eeyyuu ka jedhu sila waa itti godhan akka baniin baante uummata kana sammuu isaa wahiin doomsammoo maal ta'e jedhanii yoo xiinxalisanii namatti ulfaata. Mee xiinxallaa keessa laala uummata keenya kana maaluma ta'eeyyuu namni ka jedhu. Yoo bulchaa nama kanaa taate namni jibbaa isaa qabu hin jiru sirna jibban. Sirna jibbe malee namni isa tokko hin jibbe tokko hin jiru ammallee sirna isaa jibbe malee namni eenyu namni isa jibbe hin jiru.